akka linkicha gattuqxaniin haala kana isinii fide jechuudha. Email itti galchitu, password galchitu, password irra deebitanii galchitu, san booda sign up jettiin jechuudha. Haala kanaan egaa email password keessa yeroo lama irra deebitanii galchitanii booda sign up kan jedhu tuqxu kallattiin gara inni isin dabarsu waliin haa ilaallu. Sign gara fuula kanaatti nu fide jechuudha. Onni USDT TRC20 fudhataadha. BN billeen fudhata. Dollar kudha yoo gootan 2.8 sa'aatii wanti hunda asirratti barraa'ee jira jechuudha. Dollar kudhan irraa invest godhuu dandeessu 23,700 jedhee itti dhufa jechuudha. Nama tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irraa akkaataa sadarkaa isaatiin nama isin affeertan irraa parsantii 15 kan itti aanu kan inni affeeru irraa parsantii 3 kan inni affeeru irraa immoo parsantii takka ni argattu jechuudha. Haala kanaan galmaaya. VIPwwan filattan as jira. Kan feetan filattanii kan feetan irratti dalagdu jechuudha. Dollar kudhan 2.8 guyyaan argattu. Dollar ammoo 6.9 argattu jechuudha. 23 akkasuma dhaqaa deema. Dollar banaa guyyaa har'aati jechuudha. Update ka ta'e wanti kuni guyyaa har'aa jechuun 24.9 daddaffiidhaan amma investiiwatti goone hanga ta'e irraa argachuu dandeenya. Registration on guyyaa mar'aati. Ji'a saglaffaa Septeembara guyyaa 6 jechuudha. Itti galmaa illee guyyaadhuma kana ka expire ta'ummoo 2025 guyyaa 6tti. Kanaaf kan barbaanne filannee daddaffiidhaan investiitti goone yoo hojjenne dhugaadhaan irraa milkaa'uu dandeenya. Guyyaa har'aatti jechuudha ka eegale. Xiqqaatee guyyaa 5 ni kaffala. Isin ajajuu odoo hin ta'in ofii keessanitti gaafatamummaa fudhattanii invest gootanii akka hojjettan barbaada. Mi'a nama doolaara meeqa richaarji godha. Isiin tuqaa adreesii kiyya kooppiin godhadha. Sana booda kallattiin gara waaletii doolaara irraa qabu deema jechuudha. Hayyee lafa doolaara irraa qabu dhufee jira. Doolaara mee asii achi gara waaletii sanii ergaa jechuudha. Adreesicha hin fida. Asitti paste godha. Adreesii achi fudhadhe san USDT TRC20 dha. Sana booda doolaara 23 itti godha waan ta'eef doolaara takka hin murata 24. Waaleticha sirriitti ilaala. Xumurri isaa XHT CWZ gara xumuraatti JCK akkas waaletiin sirriidha. Maal godha amma doolaara 23 asirraa garas ergaa jechuudha. Qarshii 2,600 asirraa hin ergaa. Eegas immoo guyyaa guyyaan qarshii 800 baafadhaa jechuudha. Confirm. San booda passcode kiyya ni guuta. Binance irraa dabarsaa jira waan ta'eef. Doolaara 24 asii ergee jira jechuudha already. Asirraa doolaara 24 ni ergata. Akkaawuntii kiyya irraa ni ba'a jechuudha. Asirratti argaa jirtu doolaara 1.23 ergeera. Amma isa dhaqa waaletii bira dhufa jechuudha. Erga waaletii bira dhufee booda recharge complete kan jedhu tuqa. Isa kana erga tuqee booda recharge completed jedhee jira. Fudhatee jira jechuudha. Gara duubaa deebi'ee as biratti ilaala. Doolaara 23 total ni qabda naan jedhee VIP bira dhaqan. VIP nan bituu danda'u VIP lammaffaadha waan ta'eef unlock jedhee jira. Amma taaskii bira dhaqa. Naa banee jira jechuudha inni. Taaskii biraan dhufa. Complete jedhaan jechuudha taaksii siitan. Doolaara 6.9 completed jedhee jira jechuudha kun. Sa'a 23 booda deebitee fudhachuu dandeetta naan jedhe. Doolaara 29.9 qaba jechuudha. Minimum withdraw biraa dhaqnume. Withdraw xiqqaa yookiin immoo baasii xiqqaa meeqa akka ta'e achumaan ilaalla. Doolaara 6.9 qabdaa naan jedhe. Withdrawal method filannoowwan ati baaftuun USDT TRC20 ta'uu qaba naan jedhe. As biratti immoo tuyyuu withdrawal xiqqaan ati dandeettu doolaara 2.5 hanga doolaara 9,999 naan jedhe. Passwordii baasillee itti galchadha jechuudha. Sana booda maal godha? Mee waliin ilaalla. Adreesii baasii fidee dhufa. As bira ni dhufa Binance kiyyarra. Deposit kan jedhu ni tuqa.
as biratti immoo tiroonii filadha jechuudha. TRC20 neetwoorkii kana ni filadha. Adreesii tana koppii godhee fudha. Sana booda as biran dhufa. Iddoo kanarratti adreesicha achii fide san iddoo gadaanu kanarratti ni galcha jechuudha. Iddoo kanatti immoo $6.9 ni galcha. Iddoo kanatti paaswoordii ni galcha jechuudha. Paaswoordii kiyya galchee jira. As biratti immoo adreesii galchee 6.9 jedheeni konfirm jedhaan jechuudha. Fi yooma takka muratu ergaa waan erguun birrii takka narraa muratu jechuudha. Paaswoordii galchee jira. Waan hunda galchee adreesii irratti maallaqa ergadhu galchee jira. Asitti barbaadu seef godha jechuudha. Yeroo biraatti bakka na fayyadu. Asitti maal naan jedha withdrawal successfully jedhee jira. Kuno $23 tti deebinee jirra jechuudha. $6.9 gara akkaawuntii kiyyaatitti dabarsee jira jechuudha. Mee gara duubaa deebinee baayinaansii keenya bira dhaqnee haa ilaallu. Xumura viidiyoo tanaa irraa mootuyyuu liinkii ni argattu. Liinkicha argattan san dhaqaatii seeran ilaala. 23 ka dura baafne kana mee amma refresh goona akkaawuntii keenya. Refresh goonee geessinee maal goona $1 bira dhaqne. $1 bira dhaqne kanarraa immoo $6.9 nu galuu cheek goonaa jechuudha. $23 complete jedhee jira kabaye jechuudha. Asirraa ni mul'ata kunoo $1 galchine hoo nu galuu isaa $6.9 nu seenuu isaa hoo akkamitti beeknaa kunoo $6.9 illee complete jedhee jira jechuudha galeera. Mee amma $1 keenya bira dhaqna USDT keenya bira 25 irraa 23 hir'isne $2 nu haftee turte. $1 takka nu haftee turte. Takkaa san irratti 6.9 immoo ergannee jirra. 6.9 fi takka 7.8 sirriidha jechuudha. Sirriidha $1 keenya seenee jira. Irratti hojjedhaa daddaffiidhaan fayyadamaa. Itti gaafatamummaa keessaniin jechuudha. Ani isin ajajuu sun ta'in ofii keessanii fedhii keessaniin irratti hojjetadhaati. Weebsaayiticha kan liinkii isaa immoo eessaa argattanii gara xumuraa irratti liinkii kan isinii kaa'u ta'a jechuudha. Xumura yuutuubii viidiyoo isaa jala diskiripshinii jala seentanii ni argattu jechuudha. Mee diskiripshinii jala akkamitti seennee argannaa kan jedhuuf haala salphaa ittiin argattan liinkii asumarraa sheer isinii godhee geesse achi fidee isinii kaaya. Liinkii an sheer isinii godhu kanaan namoottan affeera ofii keessanillee irratti dalagadhaa irraa milkaa'aa isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa horaa bulaa deebanaa namaaf sheer godhuu yoo barbaaddan iddoo friendii jedhu kana seentu tiimii ergasii immoo isii tana koppii godhattan invitation koodii tana koppii gootaniit isii tana namaaf ergitan jechuudha. Yeroo tuutaan successful koppii jedhu sana booda nama barbaadaniif ergitan fakkeenya an telegiraama kiyyarra seenee guruupii irratti yookiin immoo garee irratti maxxansa jechuudha. Liinkii isaa immoo diskiripshinii jala argattanii liinkii diskiripshinii jala isinii kaaya. Garee kanarratti fideemee asitti peest godha. Haala kanaan maxxansee jira jechuudhaani. Bakka keessanirra ni seentu Harbour Media Network search gootu akka ta'e argattanii booda viidiyoo isaa yookiin immoo viidiyoottan inni maxxanse jala seentu. Akka seentanii booda viidiyoo kan jedhu kana tuqxu jechuudha. As biratti viidiyoo kan jedhu hin tuqxu viidiyoo isin barbaadan isinii fida. Viidiyoo isin barbaadan san gadi tuqxu erga viidiyicha gad tuqxanii booda jala yookiin immoo gajjallaa viidiyoo sanii viidiyicha jala seenuudhaan maal tuqxu jechuudha. Iddoo moor jedhu iddoo tana tuqxu moor tajaajiltuudhaan yeroo moor jedhu tuqxan liinkiin akkatti isinii ta'a jechuudha. Iddoo kana dhufee haala kanaan liinkicha fudhattanii itti fayyadamtu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa Harbour Media Network irraa kan ture. Oduuf odeeffannoo kanaa wal fakkaatu oduuf odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan yeroo kamuu manni keenya banaa jira. Harbour Media Network bira dhufuudhaan misan immoo gama telegiraama keenyaa dhufuudhaan Harbour Inspire kan jedhu filattanii Harbour Inspire kana gad tuquun oduuf odeeffannoowwan haaraa jira hunda isa keessaa argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa isin jaalladha isin kabajnaa. Jabaadhaa ji'a Seepteembar yookiin immoo ji'a amma keessa jiru kana keessatti wantoota dalaguu qabdan sirnaan dalaguudhaan doolaarota argachuu qabdan sirnaan akka argattaniif
Harbor Inspire kun as biratti isinii jira. Akkuma san immoo dabalataan YouTube Harbor Media Network si waliin jira jechuudha. YouTube Harbor Media Network jala seenuudhaan viidiyoowwan isaa hundaayyuu viidiyoo barbaadan odeeffannoo garaagaraa qabatee akkuma sanitti immoo yaadota garaagaraa qabatee leenjiiwwan garaagaraa qabatee weebsaayitoota pilaatfoormiiwwan garaagaraa qabatee isinii dhufa. Wanni addaan isinii dhaamu viidiyoo nama isinii dalage kun yeroo gabaabaa qofaaf dalagama. Yeroo 5 weebsaayitiin kun yeroo guyyaa 5 yookiin guyyaa 10 ol isinii dalaguu danda'a. An akka nama tokkootitti karaa isinitti agarsiisa malee isin dirqisiisee seentanii akka bitattanii irratti hojjettanii fi miti. Yoo isinitti tole ilaalaa seenaa akka hojjettee argataa jirutti join godhaa mallattoo keessanii beeksisti godhaa argadha. Yoo isinitti hin tolle ta'e immoo isin gorsu jechuudha dhiisa irratti hojjetina. Maaliif jennaan annaaf ta'eera jaaladheera akka irraa argadhus ni beeka jedheet hojjedhe waan ta'eef isin immootu osoo isin hin ta'in osoo hin jaallatin osoo akka irraa nu goottan quba hin qabaatin namoonni keessattuu weebsaayitii irratti odeeffannoo yookiin immoo xiyyeeffannoo guddaa hin qabne osoo hojjechuu baattanii irra natti tola. An doolaara 23 kana badullee haftullee homaa namniitu qarshiin 2600 akkas jedhee jechuudha. Withdraw kana bira dhuftanii yookiin immoo faayinaanshaal riikaardii kana irratti dhuftanii yoo ilaaltan beezik ka ta'e doolaara 23 kan itti galchee withdraw ka ta'e mootiyyuu kan gara akkaawuntii kiyyaa naa seene doolaara 6.9 akkaawuntii kiyya seenuu isaa mootiyyuu duratti illee kallattiin isinitti agarsiisee ture jechuudha. Baay'inaansii gubbaa ammallee kan isinitti agarsiisu ta'a kun doolaara 23 kan irraa baase doolaara 6.9 immoo kaadeemiitiin taaskii dalagee fidee irraa argadhee gara akkaawuntii kiyyaa galfadhee jechuudha. Itti gaafatamummaa ofii keessanii fudhadhaa. Ebalutu jedhee Kaliiltu Harbor Miidiyaa irraa nu gorse yookiin immoo miidiyaa Harbor jalaa odeeffannoo kan argadhe jettanii seentanii boru ilaalcha biraatiin miidiyaa Harbor yookiin immoo nama achirratti oduu fi odeeffannoo isinii dabarse hordofuu qofaan yoo mallattoo keessan dhabdan namni sun kijibaa akkaawuntiin sun kijibaa jechuudhaan duratti ofii keessanii itti gaafatamummaa fudhadhaa. Seenaa irratti hojjetadhaa. Kun as biratti immoo customer service yookiin immoo tajaajila hawaasummaa ni argattan jechuudha. Tajaajila waliigala community isaanii argachuu dandeessu. Akkaawuntiin akkatti jira. Ani immoo VIP itti aanu bituudhaaf deemaa jira jechuudha. VIP itti aanu doolaara 75 kan doolaara 220 kana bituudhaaf deemaa jira. Viidiyoo itti aanu hanga wal agarruutti horaa bulaa deebana. Harbor Media Network subscribe gochuu hin irraanfatina. Yoo isinitti tole viidiyoo share godhaa hiriyoota keessanii qaqqabsiisaa. Viidiyoo kana qofa osoo hin ta'in odeeffannoowwan garaagaraa hedduutu jirani. Weebsaayitoottan dhaabbataa pilaatfoormiiwwan dhaabbataa hedduutu jira jechuudha. Viidiyoo Harbor Media Network jalatti kamattanii haala saniin Harbor Media Networkin harka keessan irra galfachuu odeeffannoo guyyaarraa irraa argachuu akka hin irraanfanne isiniin jechuu barbaada. Barri bara milkii barri 2016 gammachuun xumurame 2017 warra milkii guddaan seenuu rabbiin waa taasisu horaa bulaa deebana. Isin jaaladha isin kabaja. Yeroo kamuu hojjedhaa irraa milkaa isiniin jedha horaa bulaa deebana.